راديو أفورا بياتي راديو أفورا بيا ديموت أورموف أورمي على اللاتنجرت تربان التسياتوكو سجنتا غرغرا قبطي كنيات مدو ديفنوتي كون راديو أفورا بياتي harka fuunee attandistuu jaallatamtootaaf kabajamtootaa dhaggeeffattoota keenya reediyoon afuura biyyaa sagantaa ishee guyyaa irraa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Qophiin keenya har'aa bara 2016 keessa dhimmoota gurguddaa raawwataman kan gamaaggamuuf dhimmootiin kun immoo deemsa waggaa haaraa bara 2017 keessatti dhiibbaa inni qabaachuu danda'u kan ilaaludha. Keessummaan keenya irraa xiinxalaa siyaasaaf hoogganaa OMN obbo Jawaar Mahammadii obbo Jawaar bara 2016 akka kanatti gamaaggamuudhaan maree keenya nu jalqaba. Barri 2016 uummata Oromootiif gaagama guddaas kan fide injifannoo guddaas kan argamsiise ture. Sochii uummanni keenya godheen sirni abbaa irree wayyaanee gara jabinaan ilmaan Oromoo yoo xiqqaatan nama 2000 ol kan nu galaafate. Namni 2000 ol daa'imti manguddoon shamarran hawwan kan ittiin ajjeefaman namni gara 20 ol ta'u kan ittiin madaa'e walii galatti gara nama 150 ol kan ta'u kan yeroo adda addaatti mana hidhaa keessatti ittiin dararamedha. Kanaaf gama tokkoon gaagamni akkanaa nurra gahe gaddi mana ganda itti gale ture. Gama biraatiin immoo wareegamni kun hundi wareegama nafa bita'e osoo ta'in wareegama bilaash osoo ta'in wareegama qabsoo bilisummaa Oromoo gara fuulduratti furguggeessee ture. Bara darbe kana keessatti uummanni Oromoo duula jajjabaa godheen injifannoo gurguddaa kan itti godhe. Akkuma yeroo adda addaatti irra deemnee tokkummaan isaa tokkummaa afaanii tokkummaa akka habashoonni yeroo adda addaatti jedhan tokkummaa eeliitiin isaa ijaaree osoo ta'in tokkummaa qabatamaan hojiidhaan lafarratti mul'achuu danda'u. Uummata humna jabaa qabu, uummata wal jaalalaaf waliinaatoo jabaa qabu ta'uusaa kan agarsiisu yeroo uummanni keenya bahaadiyaan kaabaa kibbaan sulultaan teenye jedhee ka'u yeroo uummanni keenya guyyaa tokkotti magaalota 300-400 keessatti sochii walfakkaataa alaabaa walfakkaattuu qabatee itti socho'u keessa yeroo itti turredha. Yeroo gaafiin uummata Oromoo duulli uummanni Oromoo godhu addunyaa guutuutti dhageettiif deeggarsa itti argamsiisuu danda'amedha. Yeroo sirni wayyaanee warri alaa kun zalaalam turtii jedhanii itti argataa turan hiddi isii jala ittiin socho'ee qarra irra ittiin gahe yeroo bilisummaan Oromoon yeroo dheeraadhaaf hawwaa irratti qabsaa'aa ture immoo as futtaatee nutti mul'achuu eegalte keessa nu geessee jira. Gara tokkoon gaagama guddaadha, gara kaan immoo injifannoo cululuqaa yeroo itti argame ture. Baay'ee gaariidha obbo Jawaar. Dhaabbati miidiyaa ati hooggantu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork sagantaalee qabu irratti afaan Arabaa eda'uudhaan tamsaasa isaa eegaluuf qophii xumurachuu isaa ibsee jira. Haa ta'uutii afaan Arabaa amantii waliin walitti hidhuudhaan gareen tokko dhaabbata miidiyaa kana balaaleffachuu yaalu. Obbo Jawaar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookiin OMN tamsaasa barnoota quraanaa saganteeffatee jira moo? Deebii settiin deebifne bara kanatti amantiin kan babal'atu afaanota amantiileen sun dur ittiin deemanii miti. Fakkeenyaaf amantiin Islaamaa kan babal'atu afaan Arabaatiin miti. Amantiin Kiristaanaatis afaan Laatiiniin miti kan babal'atu barana zamana afaan kana expansion of religiosity wanni jennuun kuni afaan dhalootaatiin baay'ee kan babal'atu. Kanaaf warri amantii babal'isu akka dursanitti afaan ofiitiin deemanii afaaniif aadaa uummata taarget godhanii deemanii jechuudha. Kanaaf biyya keenyas ta'ee biyya hedduutti amantiin jabaataa kan deemu eegalee namni afaan ofiitiin fayyadamu eegaleedha. Sanii waan biraati. Saniin wal qabatee garuu gaafin ati kaafte afaan OMN afaan Arabaatiin maaliif eegale kan jedhu akaayyummaan OMN dhugaa Oromoo, haqa Oromoo, ejjennoo Oromoo, seenaa fi haala jireenya Oromiyaa fi Oromoodha. Toora yookiin immoo mode of broadcast hedduudhaan akkasumas afaanota hedduudhaan dhugaa Oromoo addunyatti himudha. Akka inni dhaadannoon OMN
Oromiyaa addunyaan immoo Oromiyaadhaan wal beeksisuu walitti hidhuu akkuma jedhu san bifa kanaan deemaa turre jechuudha. Kanaaf mono broadcast hoggaa jennu bifa gara saaxilaatiin ni dabarsina. Internet irratti gama websaayitiin gama feesbuukiitiin gama appilikeeshiniitiin akkasumas gama reediyootiin gama bilbilaatiin ni dabarsina. Akkasumas babal'isaa dabalaa dhufne jechuudha. Gama afaaniitiin hojiin muummeen keenya hojiin guddichi keenya dhugaadha afaan Oromootiin kan dabarsinudha. Sanitti aansinee afaan Amaaraatiin daballee afaan Amaaraa sun babal'isaa amma guyyaarraa oduu ni qabna. Akkasumas sagantaalee torbanitti sagantaalee hanga sadii yeroo itti dhiyeessaa deemaa jirra jechuudha yeroo dabalaa deemne. Itti aansuudhaan afaan Ingiliziitti daballe afaan Ingilizii waggaa daballu akeekni keenya lama wanni irratti fuulleffanne jechuudha. Dhugaa Oromoo seenaa Oromoo haala jireenya Oromoo yeroo ammaa qaamota hawaasaa lamaan gahuudhaaf. Tokko ilmaan Oromoo biyyoota alaatti dhalatanii guddatan kanneen afaan haadha abbaa isaanii barachuudhaaf hin argatin dhimma saba isaanii isaan hubachiisuun barbaachisaa waan ta'eef bakka adda addaatti gaafii guwwaan nu dhiyaatuuf bifa kanaan isaaniif dhiyeessuudhaaf qopheesse. Kan lammataa immoo uummata alagaa uummata ambaa biyya alaa keessa jiraatu ka afaan Oromoo hin dandeenye qorattoota ta'uu danda'anii hogganoota ta'uu danda'anii hawaasuma bal'aa biyyoota faranjii keessa jiran kana dhimma Oromootiif Oromiyaa afaan isaaniitiin dabarsuun beeksisuun barbaachisaa jenneet hedduu tattaafachaa jirra. Yeroo ammatti torbanitti guyyaa tokko afaan Ingiliziitiin oduu ni dabarsina. Bara haaraa kanarraa kaafne immoo sagantaalee jajjaboo dhimmoota kanarratti fuulleffatan afaan Ingiliziitiin ni goona. Afaan Araballee ta'ee galleef kaayyoon isaa kanumaan tokko jechuudha. Akkuma namuu beeku uummata Oromoo nama 500,000 oltu biyyoota Arabaa kana keessa akka baqataatii fi akka hojjetaatitti jiraata. Uummanni achi jiraatu kun hawaasni isaan keessa jiraatan sun waa'ee Oromoo waan mataa kan beekan. Namni keenya wanni hubachuu qabu kana gartee waa'ee Oromoo watakka waan hin beekneef uummata kana waa'ee Oromoo hubachiisuun lammiileen keenya achi jiraatan sun ofiifillee uummata wajjin jireenya nagaa akka qabaatan dhimma saba isaaniitii fi Oromiyaallee saba biyyoota sana akka hubachiisan faayidaa qaba. Sanumaan wal qabatee immoo akkuma reefu jetti isaan warri 500,000 olii kuni ilmaan achitti horan qaban jechuudha. Ilmaan isaan achitti horan kun hedduun isaanii afaan Oromoo hin danda'an. Akkuma biyyoota faranjii kana keessatti ijoolleen hedduun asitti guddatte afaan Oromoo hin beekne ijoolleen biyyoota Arabaa sunis afaan Arabaa malee afaan Oromoo hin beekan. Ilmaan san eenyummaa isaanii akka hin irraanfanne saba isaaniitiif akka waa godhanne yoo kan barbaadu taate afaan isaan dhaga'ansaniin dhimma Oromootiif Oromiyaa hubachiisuun barbaachisaadha jennee amanna. Sanumaan wal qabatee immoo dhimma dippiloomaasiitti biyyoonni Arabaa kun biyyoota ollaa naannoo sanitti influensii guddaa qabani. Gama daldalaa qofaan yoo fudhatte daldalli Itoophiyaan addunyaa waliin gootu sadarkaa tokkoffaa irratti yoo Chaayinaan amma caalaman malee kan jiran warra Arabaa kan importii fi ekspoortii illee jechuudha. Kanaaf jarri kun influensii guddaa qaban naannoo sanitti. Kana waan beektuuf wayyaaneen duula dippiloomaasii cimaa hojjette. Amma baatilee jahan torbaa fi dabre kana keessattuu iyyuu sodaa guddaa waan qabduuf biyyoota kana ofitti qabuudhaaf baqattoota Oromoo akka keessaa kaasaniif akka rakkisaniif akka to'ataniif duula guddaa raawwate jechuudha. Gama keenyaan nutis biyyoonni kun yoo nullee gargaaru baatan taate akka wayyaanee janaa dhaabbatanii nu hin miineef hojii dippiloomaasii hedduu hojjechuu nu barbaachisa. Hojii dippiloomaasii kana keessaa tokko public dippiloomaasii. Public dippiloomaasii jechuun awareness raising. Waa'ee Oromoo fi Oromiyaa biyyoonni afaan Arabaa dubbatan kan Afrikaa keessa jiranii fi kan biyyoota Middle East keessa jiran kuni akka hubatan bal'inaan irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Inumaa dadhabbiin dippiloomaasii Oromoo tokko kan jiru waa'ee Oromoo uummata Noorwee irra beeka warra Sudaan kibbaa caala. This is very sad agartee. Warra Noorwee irra beeka keessa deemee waan arguuf agartee. Sadarkaa namoota sadarkaa guddaarra jiran kan waa'ee Oromoo xiqqoo qofa beekan. Keeniyaa keessatti haa taatu amma fakkeenyaaf Keeniyaan biyya ollaa keenyaa qofa osoo hin ta'in lammiileen keenya hedduun keessa jiraatan ta'anii namni Keeniyaa waa'ee Oromoo fi Oromiyaa hedduun beeku. Namni Suudaan akkasi. Biyyoonni ollaa naannoo keenya jiran kun waa'ee keenya beekuun waa'ee Oromoo fi Oromiyaa akka hubatan gochuun hojii guddaa gaafata jechuudha. Regional diplomacy. International diplomacy irratti waan gaariidha kan hojjechaa jirru hagamma. Waan jajjabaadha hojjechaa kan jirru. Bara lafaa injifannoo gaggaariitu Awustiraaliyaatti, Kaanaadaatti, Ameerikaatti bakka gaddaatti godhame. Hojiin biyya alaa kun asitti hojjetaa jiru kun haa jabaachuu qaba. Akkasumatti ammoo hojiin
dippiloomaasii biyyoota ollaa keenya hawaasa ollaa keenyaa keessatti goonu kun immoo daran jabaachuu danda'udha qaba. Hojii dippiloomaasii kana ittiin goonu keessaa dhimma keenya afaan isaaniitiin dhiyeessudha jechuudha. Amma afaan Arabaatiin Ugadeetiin Suudaan Kibbaa, Ijipt biyyoota Arabaa hedduu kana dhaqqabuu dandeenya. Itti aansine immoo biyyoota Afrikaa bahaa afaan Swahilii kanaa ta'anii afaan Swahiliitiin tamsaasa OMN eegaluudhaaf qophii irratti xumuraa jirra yeroo biyya yeroo gabaabaa keessatti galmaan geenye. San qofaa miti. Afaan Somaaleetiin maaliif manni Somaalee naannoo isaaniitti influensii guddaa qaba. Kaayyoo Oromoo akeeka Oromoo kana akka isaan hubataniif afaan isaaniitiin dhiyeessuun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf wanti afaan dabalaa deemnuu fi kanaaf jechuudha. Namni keenya isa beekuu qabu OMN meeshaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Qabsoo bilisummaa Oromoo gara fuulduraa tarkaanfachiisuu keessatti akkuma afaan Oromootiin uummanni Oromoo akka wal dhaga'u godhu afaan alagaatiin immoo akka alagaa dhimma keenya dhaga'u gochuu irratti bal'inaan hojjechaa jira kana kan jiru. Baay'ee gaariidha. Dhimma kanarraati itoo hin fagaatin garee biroon immoo afaan Arabaa dursa gaati sagantaa afaanota sabaaf sablammoota ollaa Oromoo jiranii tamsaasa eegaluutu Oromoof irra dhimma baasa jechuudhaan yaada isaanii dhiyeeffatu. Obbo Jawaar kanaaf deebiin kee maali? Egaa akkuma amma dura waadaa galleetti toora saatalaayitii OMN sa'aatii 24 waan jiruuf sabaaf sablammoota akkasumas afaanota ollaa keenyaa kan nu caalu wajjinii fi nu caalaa dhuunfaman hiree kennuufi qabna jennee dhaadheessaa beeksisa affeeraa turre jechuudha. Rakkoon dhawaata keessatti agarre saboonni kun akka malee waan dhuunfamaniif joornaalistoota hin qabanii hojiitti seenuu hin dandeenye. Gariin hojii akka eegaluu godhanii kan dhaabanni jiranii gariin waadaa seenanii kan hin eegalan jiranii kana waan laalleef amma inumaa irratti mari'annee akka maanejmentiitti wanni jenne tarii koottaati sagantaa keessan akkuma produce godhaa qopheeffadhaa koottaadha kan amma dura jechaanii turre saatalaayitii isiniif kennina isin qopheeffadhaa koottaadha. San gochuu waan hin dandeenyeef tarii hojii capacity building yookiin immoo humna isaanii jabeessuu hojjechuun nurraa eegama. Kanaaf hamma danda'ametti hojii leenjii kennuu fi haa taatu bakka stuudiyooleen keenya jiranitti isaanii waraabuu haa taatu tarii waan akkanaa kan hojjechuun nurra jira jennetti bara haaraa kanatti karoora qabnu kana keessa afaanota muraasa irratti yaalii akkasii gochuudha barbaanna. Kana rakkoon jiru malee sababa Oromoo saniif kannuu dinneetii miti kannuu barbaanna. Kuni garuu ka afaanonni kaanitiin wal bira qabamee ilaalamuu qabu. Wanni hubatamuu qabu maali? OMN core production kan jennuun jira. Kan OMN ofii waraabee ofii editoriaalii isaa jalatti deemuun afaan Oromootiin haa taatu afaan Ingiliziitiin afaan Arabaatiin gara fuuldura afaan Sudaalii Somaalii meebii yoo jedhamu afaan warra Chaayinaatii fi warra Faransaay illee ta'uu danda'a. Kan OMN ofii produce godhee dhiyeessu jira. Tokko kana kan hubatamuu qabu. Kan lammataa immoo saboonni afaan adda addaa haa ta'an sagantaa mataa ofii siyaasa ofii ejjennoo ofii kan ittiin dhiyeeffatan jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Somaaliyaa fudhannu. Gareen afaan Somaalee warra Ogaden ta'uu danda'a yoo ni kenninaa fi sagantaa ofii haalli ittiin dhiyeeffatan dhiyeessallee turanii jidduu addaan dhaabata malee dhiyeessanii haalli ittiin deeman ni jiraata. San jennee garuu hin deemu. Sagantaan OMN dhiyeessu kan siyaasaaf ejjennoo Oromoo dhiyeessu afaan Somaaliitiin dhiyaachuu danda'udha. Waa lamaan kana namni haa hubatu. Somaalonni firoonni keenya siyaasaa isaanii ejjennoo isaanii afaan ofiitiin saatalaayitii OMN irratti dhiyeeffatu nummoo afaanuma isaanii saniin afaan Somaaliitiin sagantaa qopheessinee ejjennoo ilaalcha seenaa fedhii Oromoo immoo afaan sanii dabarsuu danda'uu qabnaa jechuudha. Kun lamaan wal bira deemamee akkasitti kan yaadnee itti deemaa jiru. Baay'ee gaariidha Obbo Jawaar. Achuma keessaati tun bahini Oromo Media Network yookiin OMN gaaddiduuf to'annaa dhaabbilee siyaasaa ala akka taheetti hubatama. Dhaaba siyaasaan hin deeggaramu kanaafis hin dhaabbanne dhimma dhaaba tokkoo qofa akka odeessu irraa hin eegamu fakkeenya miidiyaa walabaaf qabeenyaa dhuunfaa Oromoo tahee beekama bara 2016 keessatti haalota Oromoo hedduu gaddisiisan keessaa tokko miidiyaa dhuunfaa tokkicha Oromoon waliin qabu diiguuf duula adeemsifamaa jirudha. Obbo Jawaar olola OMN irratti adeemsifamu kana calliftanii dhaggeeffattu maaliif? Egaa OMN ejjennoo isaa yeroo adda addaatti wanni lafa kaa'anii jira.
dhimma Oromoo keessatti hamma dallana hundaan impartiality qaba. Kana jechuun murnoota waliin caalchisu murni siyaasaa takkaa ilaalchi takkaa namni dhuunfaa siyaasaa OMN itti as dhiyaatu immoo achi dhiibamu jiru. Kana hojii keenya sirriitti mirkana waggoota sadan dabre kana keessatti hojiin nuti hojjenne namni OMN irratti dhiyaatee hin dubbatin ilaalchi siyaasaa OMN irratti hin calaqqisiifamin hoogganaan siyaasaa OMN irratti hin dubbifatamin murni siyaasaa OMN irratti qilleensa argatee yaadaa fi ejjennoo isaa hin dhiyeeffatin hin jiru. Kana hojiin keenya ragaa nuu ba'a jechuudha. Gara fuulduraatti yoo taate kana gama Oromoo ala external issue irratti akkuma irraa hojjetti nuti wanti saalfannu miti OMN arraata qabsoo bilisummaa Oromooti. Ejjennoo Oromoo, ilaalcha Oromoo, fedhii Oromoo calaqqisiisa. Abbaan fedhee haa buufatu, abbaan fedhee haa utaalu malee Oromoo fi warra kaan biratti kan waggaa goonu garuu saboota biraatiif kabajaa kennuudhaan kan goonu ta'a. Kanarraa ka'ee qe'ee yeroo adda addaatti ololli adda addaa akka godhamu ni ta'edha. Har'a qofaa miti olola kanarra hamaadha bifa adda addaatiin godhamaa ture. Nuti waan lafa kaa'annee jira. Nuti humna qabnu yeroo qabnu hunda diina irratti takkaa dhugaa Oromoo himu lammaffaa immoo diina laaffisuu irratti strategic communication irratti kan hojjennu sa'aat akkas taatu humna xiqqoo takkallee dhimma Oromoo keessaas irratti jechuunis qixxaa takka qeeqa keessaa dhufu irratti yoo ka oolchinu taate sa'aan suni kan sila diinarra oolchinu irraa waan hir'atuuf poolisiidha qabna jechuudha. Kanaaf joornaalistoonni OMN hojjettoonni OMN dhimma kana keessatti deebii kamiyyuu akka hin kennine barbaachisaa ta'ee dhimmi barbaachisaa ta'ee yoo jiraate bulchiinsi OMN sadarkaadhaan haalli itti ibsa kennu ni jiraata. Garuu himannoolee xiqqaa adda addaa dhiyaatu yeroo dhufan hunda damee irratti yeroo bahan hunda deebii isaanii kennaa deemuun humna OMN yeroo ofii dadhabsiisuudha kan jennee qaban. Kuni wanni namni keenya beekuu qabu jaarmoota siyaasaa jiran hunda wajjin hariiroo jabaadha qabna. Komiin yoo kan jiraatu taate karaa itti sadarkaa bulchiinsaa ittiin dhiyeeffatan ka murna kamiyyuu wajjin waliin teenyee wal hubachiisnee lafa kaa'annee jira jechuudha. Kanaaf himannaan OMN irra jiru sadarkaa ittiin dhufu karaa ittiin dhufu kan lafa kaayame dhimma bulchiinsaa haa taatu dhimma editooriyaal irratti haa taatu waan hunda isaanii wajjin waliin kaa'annee jira. Kanaaf bifa saniin haalli ittiin dongorri soo jiraate ittiin sirreessinu komii yoo jiraate komii sana ittiin dhaggeeffannee ibsa barbaachisaa yookiin immoo clarification ittiin walii kenninutu jira. Yeroo fooyyessaa haala ittiin deemnu jira. Kanaaf wanni calqifnuuf ala bayanii walitti lallabaa ooluun qilleensa Oromoo booressuuf diina gammachiisuu yoo taate malee faayidaa tokko illee hin qabu. Komii yoo jiraate komiin jiru sun gara keessatti dhiyaatee boordiidha qabna, bulchiinsa maanejmentiidha qabna. Dhiyaatee haalli ittiin furamu aadaan sun dagaaguu qaba jenneet yeroo kijibni gurguddaan maqaballeessi gurguddaallee yeroo godhamu wanni nuti deebiin kennineef wanti sun hanga keessaan nu dhiyaatutti nuti baanee achirratti lallabuun boora'uu qilleensaa san irratti daran booruu itti dabaluu ta'a jennee waan amanuuf. Yoo baay'ee gaariidha. Dhimmoota gurguddoo bara 2016 ta'an keessaati konferensiin London akkasumas sadaasa 11 haga 13 Atlantaa Joorjiyaa keessatti konvenshinii adeemsifamedha. Walgahii lamaan kana booda itti bahiinsi keessaniif bu'aan Oromoon irraa argate maali? Egaa akkuma yaadatamu korri walgahiileen kunniin kan godhaman yeroon amma keessa jirru kun yeroo transitional politics jijjiirama ce'umsa keessatti seenne yeroo sirnoo yaala itti gatantaraa jiru yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo fiixa bahuurra dhiyaatte keessa waan jiruuf walitti dhufanii wayyaanee booda maaltu ta'uu mala Oromoon walii ofiitiif akkamitti wal bulchaa dhugaa walii akkamitti walii eegaa nagaa ofii akkamitti walii eeguu danda'a kan jaw waliin mari'achuun barbaachisaa jennee amanna. Kuni gara fuuldurallee waan ta'uu qabu. Maaliif nu qofaa miti uummanni bilisummaa fiitiif qabsaa'e kan nu daran qabsaa'e kan nu daran gabroo nu daran qabsaa'e hedduutu jira jechuudha. Qabsoo san keessatti injifannoo dhugaa turan san booda haalli itti rakkoo adda addaa itti dhufee hawwiin nagayaa bilisummaa dimokiraasii qaban sun haalli itti jalaa buufatee agarra jechuudha. Kanaaf nuti dogongora akkasiin raawwachuu waan hin qabneef har'umarraa
hoogganni Oromoo, hayyuun Oromoo, manguddoon Oromoo, kan Oromoo walitti dhufee mari'achuu danda'uudha qaba jennee kan kana goone akeeka lama tokko marii san keessatti qabsoo amma jirtu kana bifa qindaa'een akkamitti gargaaruu dandeenyu warri biyya alaa jirru lammaffaa immoo Oromiyaa boruu hoo akkamitti kan ijaaruu dandeenyu sirna akkamiitiin sirna diinagdee sirna hawaasaa hariiroo Oromoo jidduu hariiroo Oromoo uummata kaan jidduu jiru akkamitti kan jiru san mariin godhamuu qaba jennee qophiin sun qophaa'ee qophiin kan Atlaantaa sun qophii hedduu gaarii ture kan Landan mariin eegalee Landan Atlaantaatti marii sun gadi bu'amee duubatti haala nama gammachiisuun haala warra achitti hirmaate soo gaafattee irra gaariidhaaf fakkaata haala nuti eenye olitti uummanni keenya marii guddaa godhee dookumentii 4 irratti haasa'ee dookumentiilee 2 dhimma tokkummaa Oromootii fi fuulduree Oromooti irratti kan jiru eegarratti mari'atee kan keessaa hafuu qabuu fi kan itti dabalamuu qabu erga eeree booda koree ekspertoota filee koreen ekspertootaa sun yaada achirra dhiyaatan akka itti dabalee dookumentii deebisee jila kanaaf ergu ajaja dabarse sanumaan wal qabatee immoo dhimma dippiloomaasii Oromoo walitti qindeessuu irratti jaarmayni tokko yookiin immoo taasfoortiin tokko akka ijaaramu namoota achumatti ramadanii hojiirra oolchanii namoonni sun haala dippiloomaasii Oromoo koordineet godhan irratti hojjechaa jiran yeroo ammaatitti akkasumas immoo koreen biraa koreen gargaarsa Oromoo humanitarian support kan jennuun gargaarsi qabsoodhaaf uummata keenyaaf godhamu biyya alaa kun bifa waal ta'ee fi bifa qindaa'een ta'uu qaba yaadni jedhu kun hojiitti akka ooluuf marii guddaan irratti godhame booda koreen tokko uumame koreen sunis yeroo ammaa irratti hojjechaa jira yeroo gabaabaa keessatti waan irra gahan waan murteessan jila saniif dhiyeessu jennee abdanna akkasumas immoo koreen afuraffaa kan ijaarame konveeshiniin bifa sanii ammallee deebi'ee akka godhamuu fi konveeshinii sana irratti murtiileen konveeshinii duraa irratti godhaman hojiirra ooluu isaanii akka to'atamu akka irratti mari'atamee murtiin dhumaa godhamu akkasumas immoo dhimmoonni Oromoo laallatan kanneen biroo bal'inaan akka irratti mari'atamaniif konveeshinii kan qopheessu koree ijaare koreen sun yeroo ammaa caaseeffatee tolfatee haala guyyaa fi bakka konveeshinii itti aanu itti qopheessu yeroo gabaabaa keessatti ibsa kenna jennee abdannaa hojii jajjabaatu hojjetamaa jira. Dhugaadhaa sagaleen cimcim jechuun namoonni hedduun akkami dubbiin kun fayyadamu jira. Haa taatu garuu sagalee dhodhoofatanii namni keenya hedduu hojjechaa jira. Yeroo gabaabaatti waan qabatamaan irra gahan uummata keenya ni beeksisan jennee abdanna. Baay'ee gaariidha obbo Jawaar. Dhimmoota gurguddoo addunyaa kanarratti bara 2016 raawwatan keessaati inni tokko Donald J. Trump pireezidaantii Ameerikaa ta'anii filamuu isaaniiti. Haalli kun bu'aa yookiin dhiibbaa inni qabsoo Oromoo irratti qabu maali? Onni gaa filamuun Trump dhugatti waan hin eegamin ture. Namni kun nama siyaasaa keessa ture waan hin ta'iniif imaammanni isaa tartiimoon isaa ka biyya alaatii fi ka biyya keessatu maal fakkaata ka jiru irratti ifattoonni beekamu hin jiru inni waan beeku nutti fakkaatu. Kanaaf specifically kana jechuun dandeenyu garuu wantoota yeroo adda addaa inni haasa'u irraa akkasumas paartii inni bakka bu'ee dhufu irraa hoggaalaan jijjiiram tokko waan agarru nutti fakkaata. Fakkeenyaaf gargaarsi humanitarian aid biyyoota alaatiif kennamu akka qisaasa maallaqaatitti akka laalu yeroo adda addaatti kan dubbatu. Kanaaf gargaarsi biyyoota Afrikaatiif kennamu akka hir'atu kadheenu humanitarian aid particularly biyyoonni akka Itoophiyaa dhortoota akkaahuu gargaarsa biyyoota Awurooppaatiin jiraatan kun biyyoota Ameerikaatiin jiraatan kun sun irraa irra jennee eegna. Gama biraatiin immoo namni kun nama national security yookiin immoo dhimma nageenyaa isaan irratti haga tokko namoonni inni kaallee namoota achirratti fuulleffannaa qaban waan ta'aniif tumsi Itoophiyaa wajjin dhimma counter terrorism irratti qaban waan itti fufu fakkaata. Gara kanaan ala ilaalla. Gara kaaniin ammoo namni kun see paartiin isaa akkas mara dhimma mirga namoomaatiif hedduu kan dhimman hin fakkaatanii. Kanaaf dippiloomaasiin gama mirga namoomaatiin dhimma namoomaatiin godhamu hedduu waan mirkanaa'uunaatti fakkaatu bara pireezidantummaa isaa. Kana jechuun abdii kutannee ta'e jechuu osoo hin ta'in waan gabayaan bittu gabayaa baasanii gurguratan waan gabayaan hin binne geessan. Gabayaan isaa amma kan tarii bituu dandeettu dhimma security'ti. Kanaaf dhimma Oromoo dippiloomaasii Oromoo security wajjin wal qabsiisanii dhiheessuun akkasuma kana jechuun sochii biyyaa dhimma security jabaatee akka deemu security naannoo sanii akka inni ta'u laalu
akkasumas immoo asitti security partner jabaa ta'uu akka dandeenyu agarsiisuun hedduu barbaachisaa ta'a natti fakkaata. Tarii dhimma poolisii biyya keessaa irratti domestic policy Ameerikaa irratti wanti Oromoo laallatu tokko jira. Kunis maali? Namni kun wanni guddaa inni dhaadatu baqattoota biyya kana seerummaa hin qabne biyya ariina ka jiru hedduudha dhaadata. Sanillee hojiitti waan hiiku fakkaata. Sababa kanarraa kaanee Oromoo hedduutu jira biyya Ameerikaa kana keessa bifa adda addaatiin dhufanii keessiin isaanii hin furamin. Lammiilee kanarratti hamma tokko dhiibbaa qabaachuu danda'a. Kana beekuudhaan hawaasni keenya bakka adda addaatitti jiru daddafee haala mijeessuu fi irratti mari'atee haalli waan kana jala ittiin hulluqnu irratti mari'achuun barbaachisaa kanatti fakkaata. Dhumarratti yoo gara haja alaati irratti foreign policy irratti waggaa deebinee akka kan inni raanfadde hedduu kan hordofuu qabnu ministeera haja alaa biyyattiitti itti gaafatamaan damee Afrikaa eenyu kan jedhu san beekuun hedduu barbaachisaadha. Tarsiimoo imaammata Tirampii ol ejjannoon Under Secretary for African Affairs qabaatu hedduu barbaachisaa. Amma durallee san turre hedduu barbaachisaa ture. Ammallee immoo san daran hedduu dhiibbaa qabaachuu danda'a. Kanaaf namni isaan dhimma Afrikaa irratti shuuman sun eenyu akka ta'e addaan beekne nama san gama keenya kaawwachuudhaaf ammumarraa irratti hojjechuun nama san qofa osoo hin ta'in namoota naannoo san nama san marsanii jiran dammaqfachuun hedduu barbaachisaa natti fakkaata. Baay'ee gaariidha Bojowaar. Bara 2016 ajjeechaan Oromoo irratti raawwatu daran hammaatee mootummichi faashistummaa isaa yeroo inni ifatti mul'isee ture keessaahuu onkololeessa 2 bara 2016 uummata ayyaana irreechaa kabajuudhaaf yaa'e marsee haleellaa deemsiseen lammiin Oromoo 700 ol tahan guyyaa tokkotti bakka tokkotti akka dhuman taasiseera. Mootummaan faashistii kun kana darbee haga inni maal raawwatutti eegna yookiin haga inni maal godhutti eegamuu qaba. Wanti kun nama keenyaaf ifa ta'ee jiru tokko wayyaaneen hanga aangoo irra jirtutti uummanni keenya nagaa argachuu hin danda'u. Hanga uummanni keenya immoo wayyaanee kuffisuu socho'etti wayyaaneen ajjeesuu hin dhiisu. Cyclical situation keessa jirra jechuudha. Kanaaf Oromoo irraa duutee akka dhaabatu, Oromoo irraa hidhaan akka dhaabatu, Oromoo irraa cunqursaa irraa akka dhaabatuuf yoo kan barbaadame taate wayyaanee fonqolchuun dirqama jechuudha. Sirna wayyaanee qofa osoo hin ta'in sirna uummata Oromootiif hin taane ka uummata Oromoo saamuudhaan jiraatu buqqaasuudhaan sirna uummata Oromootiin filamee mirga abdaltaa uummata Oromoo eegsisu gadi dhaabuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf wareegama barbaachisaa ta'e hundaa'u kafaluudhaan sirna kana gaggabsanii ofirraa kuffisanii mootummaa ofiif ta'u dhaabbachuun dirqama. Hanga wayyaaneen jirutti gidiraan Oromoo irra gahu, gagadoon Oromoo irra gahu, hidhaa fi ajjechaan saamichi hin dhaabatu. Inumaahu daran kan hammaataa deemu. Namni keenya kana sirriitti qophaa'uu qaba. Adaduma Oromoon jabaattee siree sirna kanaa sochooftetti hidda isaa cirteetti diinni kunis lubbuu of baraaruudhaaf jecha uummata keenya ajjeesuun buqqaasuun biluu bahu waan dabalaa deemu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti tartiibuma olaanaa masakamaa gaagamni ga'u akka irratu gochaa qabsoon kun saffisaan akka xumuramu irratti deemuun barbaachisaadha fakkaata. Baay'ee gaariidha Bojowaar. Bara 2016 bara qabsoon Oromoo miidiyaa addunyaatti dhuunfate tahee beekama. Keessaahuu dhaloota qubee Oromoo keessaa tokko kan ta'e atileetichi Oromoo Fayyisaa Leellisaa tarkaanfii boonsaa inni fudhate mee akkamitti ilaalama? Egaa qabsoo Oromoo keessatti yeroo dheeraadhaaf atileetonni hedduun hirmaanne jedhamee kan komatamaa ture. Sanis kan hirmaataniif hedduu hojiin isaanii mootummaadhaan waan to'atamu mootummaa irratti hirkata waan ta'eef jechuudha. Riskii guddaa waan qabuuf bara garuu sochiin hedduu cimuun isaatii fi sabboontonni jajjaboo atileetonni sabboonummaa jajjabaa qaban kanneen akka Fayyisaa Leellisaa kanneen isa boodallee dhufan hedduun isaanii as bibbiqiluun isaanii kuni hojii guddaadha. Wanni Fayyisaan Riyootti godhe sun qabsoo Oromoo waggaa tokko oliif biyya keessa deemaa turte san addunyaarratti akkasiin daawwatu addunyaarratti akkasiin dhagayamtu hojii guddaa hojii dippiloomaasii uummata Oromoo sadarkaa guddaadhaan gahe jechuudha. Miidiyaa addunyaarratti illee hedduudha godhe.
sanduratti garuu hojii hojjetan namni keenya sirriitti hubachuu danda'u qaba. Injifannoon gurguddaan kan itti argame miidiyaa hawaasaatti fayyadamuudhaan wanti biyya irratti godhamu tarkaanfii uummanni keenya hojjetu yakka diinni sun hojjetu yeroodhaan bifa qabatamaa ta'een dursinee addunyaadhaan gahuu danda'uun ilmaan Oromoo hedduu bu'aa bu'e jechuudha. Bara dabre kana keessa ilmaan Oromoo hundumatu gaazexeessaa ta'e yoo jenne waan hedduu gaazexeen godhate fakkaatu. Maaliif bahaadiyaan kaabaa kibbaan sagandiidhaan tarkaanfii fudhatanii fi kan diinni fudhatamu asiin gahuudhaan iccitiin diinaa akka bahu yakki diinaa akka bahu gochuudhaan miidiyaaleen addunyaa dhimma Oromoo gurra cufachuu akka hin dandeenye dirqamaan gurraaf ija isaanii keessa seensisuu hin danda'an jechuudha. Hojiin sadanii hojjetamaa awarenessii miidiyaa addunyaa ka'aa dhufe irratti tarkaanfiin fayyisaan fudhachuun waggaa dabalamu dippiloomaasiin Oromoo dhageettiin Oromoo gama miidiyaa addunyaatiin gama hawaasa addunyaatiin sadarkaa guddaarra akka gahu godhame jechuudha. Kanaaf bara kana foreign affairs Fayyisaa Lalisaa namoota addunyaa irratti influensii guddaa qaban ilaalchi isaanii jijjiirama guddaa fide keessaa tokko jedhanii Sports Illustrated gaazexaan jedhaniin tokko immoo Fayyisaa Lalisaa atleetota role model guddaa ta'an jedhee lafa kaa'ee BBC'n immoo Oromo Protest hashtaagiin sun Afrikaa keessatti bara kana dhiibbaa guddaa injifannoo guddaa kan fide lafa kaa'ee warri Aljazeeraatis sochii addunyaa sochoosee jijjiire keessaa tokko jedhanii sochii Oromoo Protest kana haala ittiin dhuma waggaa kanarratti faasantu jira jechuudha. Kanaaf bara kanatti duulli biyya keessa jiru sun gama miidiyaatiin wal qabatee deemuunsaa akkuma amma dura jenne sun sochiin biyyaatii fi namni biyyaas waan danda'u yoo godhe namni alaas waan danda'u yoo kan godhu taate injifannoon hedduu akka dhiyaatu qabsoon Oromootuun bu'aa guddaa buusuu akka dandeessu kan qabatamaan itti mirkaneessee ture. Baay'ee gaariidha Obbo Jawaar. Bara 2016 uummati Oromoo uummatoota biroo mootummaa wayyaanee mormanii waliin yeroo inni itti wal hubannoo fi solidaaritii itti uummate fakkaata. Haala kana sadarkaa itti aanutti ceesisuuf aktiivistoota Oromoo irraa bara dhuftutti maaltu irraa eegama? Ati wajjin duraa aktiivistoonni godhuu qaban baaffilee lamaan dabran kana keessatti kan godhaa jirru waan keessa dabarre waan waggaa keessa dabarre kana sirriitti qorachuun barbaachisaadha. Gama tartiimoo waliigalaatiin grand strateejii kan jennu gara tooftaatiin gara maloota adda addaa itti fayyadamneetiin maaltu bu'aa buuse maaltu bu'aan buusin kan jedhu san laaluudhaan kan bu'aa buuse daran jabeessuudhaan kilaasee bakka jirtu qaawwa bakka jirtu cufachuudhaan deemuu barbaachisa jechuudha. San qofaa miti. Qabsoo jechuun dalagaadha. Namni keenya gama hundaan itti yaaduun hojjechuun waan yaada qabu san immoo hojiitti hiikuun itti deemuu danda'uudha qaba. Qabsoon ammayyaa qabsoon bara kanaa qabsoo ibsa ejjennoo qofa ta'uu taatee deemuu hin dandeettu. Qabsoo qabatamaan kappaasitii uummataa ijaaruudhaan kappaasitii uummataa dabalaa deemuudha barbaada jechuudha. Diinni kee saasa deemee hojjetu taate ati saa 20 hojjechuu danda'uudha qaba jechuudha. Diinni kee halkanii guyyaa hojjetu taate ati san daran hojjechuu danda'uudha qaba jechuudha. Maaliif mootummaa jechuun state jechuun waan laafaa miti. Mootummaan yeroo kamiyyuu humnaan si caala. Mootummaa humnaan si caalu san ati tooftaan caaluu danda'uudha qabda jechuudha. Ati malaan caaluu danda'uudha qabda jechuudha. Ati tokkummaadhaan caaluu danda'uudha qabda jechuudha. Ati time managementiidhaan caaluu danda'uudha qabda jechuudha. Bara dabre kan wanni kun waan biraatti iccitii biraatti. Mootummaa humna guddoo qabdu san tooftaadhaan caaluu hin danda'an. Hojiidhaan caaluu hin danda'an. Yeroo dursanii waa hojjechuudhaan caaluu hin danda'an jechuudha. Bifa kanatti fakkeenyaaf akeekni tartiiboo gara dinagdaa guddaan utubaa sirna sanii keessaa jabaa ka ta'e kan dinagdee san laaffisuu ture jechuudha. Tarkaanfiin dinagdee san laaffisuu irratti hojjetame bu'aa guddaa buuse yeroo ammaa gaazexoonni addunyaa hundinuu dinagdeen Itoophiyaa kiraayisisii guddaa keessa seenee jira. Qabsoo Oromoo sodaan intarneetii hoggaa jirtu guyyatti doolaara 500 luus godhaa jirti jechuudha. Kun jechuun guyyatti gara miliyoona 12 kan dhabaa jirtu jechuudha. Ijoolleen ta'e yeroo teelee haga godhetti yeroo gabaabaa keessatti gara miliyoona 300 kan kaasuu dandeessi. Yeroo reessa booda tarkaanfii saffisaan hojjetameen gara dinagdee biliyoona 2tti lakkaa'amuudha kan kasaasuu danda'ame jechuudha. Bifa kanaan namni keenya saffisaan tooftaadhaan socho'uudhaan
humnaanis caalamu tooftaadhaan caale hojiidhaan caale sirna san gaggabsuu danda'ee jira jechuudha. Bara itti aanuttis we have to redouble humna keenya hojii keenya xiinxala keenya tartiiboo keenya daran sharp goonee deemuu danda'uu qaba. Tartiiboo bara deegadaa itti fayyadamanii bara kana itti fufuu dandeenya. Maaliif learning curve waan jedhamu jira. Akkuma waan mootummaan tooftaa mootummaan sun hojjeturraa nuti barachaa deemnu tooftaan hojiitti immoo sirni kun immoo barachaa deemu jechuudha. Addaa godhaa deemu jechuudha. Kanaaf tooftaalee haara saboota biraarraa ofirraa itti barachaa kitaabota dubbisaa bifa adda addaatiin yoo kan irratti deemu taate sirna bakkaan gahuudhaaf hedduu dandeenya. Wanni hayyamamuu hin qabne garuu keessattuu diinagdeen sirna sanii akka malee laaffatee jira. Tarkaanfiin keenya ammas diinagdee san laaffisuu irra deemuu danda'uu qaba. Humna waraanaa ijaarrachuu namna keenya hidhachiisuu jabaatee itti deemuu danda'uu qaba. Sirna kana booda hoo maaltu taphacha'u hammumarraa tartiiboon tooftaan imaammanni lafa kaayamee imaammataaf tooftaan irratti waliigalteen naashinaal konsensus sooshaal kontiraakt biildi godhamaa deemuu danda'uu qaba. Hojii hojjennu kana immoo harka 80 Oromoo irratti dabarsaa harka 20 immoo firoomaaf michooma olloota keenyaa fi akkasumas addunyaa wajjin goonuu irratti jabeessaa deemuu danda'uu qaba. Kana namni keenya hubachuu nuti jabaanne sira jabaa horata jechuudha. Yoo nuti jabaanne kabajamna jechuudha. Harka 80 humna keenya jabeessuu tokkummaa keenya jabeessuu tooftaa keenya sharp gochuu deemuu danda'uu qabna. Harka 20 immoo saboota biraa wajjin. Injifannoon guddaan waggoota muraasa irraa kana keessatti Oromoo keessa dhufe tokko maali? Oromoon duraan yeroo hunda yoo miidhamu yeroo rakka yoo eega diinni keenya ollaan keenya waa godhe booda ri'aaf amma erga nuti goone booda ri'aaf nuti walaa jiru qabna. Yeroo ammaa kana keessatti dhimma Itoophiyaa irratti warri waa'ee Itoophiyaa nalaalatu kan biyya san keessa kan biyya bulchuu isaa taatu kan bakka san bu'uu barbaadu haa taatu humnoonni alaallee yeroo ammaa dhimma Oromooti kanaa ta'e. Oromoon maal jedhee yeroo ammaa kanaa ta'e. Oromoon maal godhee yeroo ammaa kanaa ta'e. Oromoo has been able to set agenda. When you find a good guy, we must continue. Kalau pun le agenda set buat. Yero pun cuma terkasih tak yang kita kan neboda, mujuba orangnya kata kata. Ada orang mujura nanti kata kata. Egu gom cuma hingga abu itu. To be is to be succeed. Karena itu saani argamuda nama tahu. Karena pane argamudan Sila sohachuu dandeenya, diinas laafifachuu dandeenya, bifa saniin injifannoo argamsiisuu dandeenya, dargaggeessi lafaa dhufu manguddoon keenya bara kana keessatti fuulleeffannaan isaa akkamitti daran fooyyessan kan jiru irratti deemuu danda'uu qaba. Walii keessatti wal qeequun teetuun rakkoo qaba. Sana akka rakkoo guddaatti darbu. Maaliif nuti hawaasa bal'aadha. Bifoota adda addaa irratti wal garaagarummaa qabna. Tarsiimoo irratti wal dhabuu dandeenya. Aangoo irratti waliin morkuu dandeenya. Bifa adda addaati. That's fine. That's healthy. Rakkoo qabu. Garuu yeroo hundaa'u ijji teenya eyes on the prize. Ijji teenya daandii irra deemuu qabnu sanirraa bakka dhaquu barbaadu sanirraa duuba akka hin deebine gaafa kamiyyuu duuba akka hin deebine irratti hojjechuun barbaachisa. Bifa kanaa yoo deemne injifannoo yeroo gabaabaatti akka gonfannoo abdii qabu. Baay'ee gaariidha Obbo Jawaar. Dhugaatii barri 2016 darbee barri 2017 bakka qabachaa jira. Uummata Oromoodhaaf hawwii bara haaraa ati qabdu maali? Manni Oromootiif hunda dura hawwan abboota kaa'imman firoonni isaanii lammiileen isaanii qabsoo bara dabree kana keessatti jalaa wareegaman kan waggaa haaraa kana nu wajjin arguu hin danda'aniif rabbi haa jajjabeessu dhiiga isaanii rabbi nu gargaaree warra bilisummaadhaan baasu haa godhu wareegamni isaanii wareegama lafa badee miti wareegama kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromootiif kabajaa saba guddaa kanaatiif kabajaa biyya guddoo kanaatiif dabre waan ta'eef rabbi haa jajjabeessu rabbi nus jabeessee warra akeeka isaan irratti kufaniif san galmaan ga'u nu haa godhu jedha. Lammiileen Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman harka diinatiin madaa'anii manneen yaalaa adda addaa keessatti rakkachaa jiran mana ofii keessatti rakkachaa jiran rabbi isin haa fayyisu rabbi daddafee fayyisee maatii keessanii fi uummata keenyatti isin haa deebisu jajjabaadhaan jaa uummanni keenya akka malee adda addaatti jedhutti yeroo ayyaanaa kana warra maatii isaanii jalaa kufe jajjabeessuu barbaachisaadha. Warra miidhame gaafachuun hedduu barbaachisaadha milee walii eeguudhaaf kana godhuu qaba. Uummata hafeef ammoo akkuma bara dabree fi baroota duraa jabaachaa dhufetti bara kanallee
hundi jabeeffannee tokkummaa keenya cimsannee tartiiboodhaan masakamnee qabsoo teenya bakkaan gahuu irratti fuulleffannaa guddaa goonee deemuudha qabna. Barri kun bara gama hundaan ittiin milkoofnu bara gadadoo fi gaddi Oromoo hawwan Oromoo abboota Oromoo kadhumaa itti tahee bara dhufu gara bilisummaa bakka injifannoo akka nu ta'u hawwan qabuun ibsuun barbaada kanuma gama kiyyaan kan qabu. Gaariidha. Obbo Jawaar Mohaammed raadiyoon Afuura Biyyaa barri haarawaan siif maatii keetiif kan nagaaf kan fayyaa qabsoo Oromootiif injifannoo OMN'if qopheessitoota isaatiif immoo barri bara firii gaarii itti argamsiistan akka isiniif ta'u hawwinaa nagaatti. Agilleen warri reediyoo Afuura Biyyaa miidiyaan Oromoo miidiyaan biyya sadii akka gabbatuuf ilaalchi uummata keenya wal keessa akka yaa'uuf hafuurri nagaa jaalalummaa fi sabboonummaa Oromoo akka dagaaguuf har'a qofa osoo hin ta'in kaleessa gaafa biyya turtan gaazexaa adda addaa irratti shoora guddaa taphatan jechuudha. Maaliif OMN gaazexeessota akka keessanii kan yeroo dheeraadhaaf haala hamaa keessatti sagalee Oromoo tursiise osoo jiraachuu baatee nuti lafaa kaanee waan kana ijaaruu hin dandeenye turre har'allee osoo abdiin kutiin har'allee osoo nu ga'a soorata bahuu qabna hin jeen hojii keessan maatii keessan dabaltanii hojii hojjettaniif dinqisiifannaa guddaan qaba. Gara fuuldurallee daran jabaadhaa walumaan jabaannee bakka tokko keenya barri haaraan bara milkii bara injifannoo bara maatii fi firoota keessan wajjin gara hundaan itti milkooftan akka ta'uun hawwii kiyya isinii dabarsa. Kallat argadhaa. Ayyee nagaa.